dhalat humniti mootummaa leengateetti sarratti argamte maqaan isa gorsa dinqii abbaa barbaraatiif hangaf nagaya jedhama waggaan 2020 lammeessoon dhaloota Yesuus Kiristoos Itoophiyaaf biyyoota dhibii keessa kabajamu irratti argamte bagittiin isan ga'e jeen godin Wallagga baacaa isaan bulchiis biltsiginnaa sabab sochii waraan bilisummaa Oromootiin guutuu diigamuu dhaga'ame godin Shawaa baana booseetitti immoo maqashane jedhuun namni hidhame daraarama jiraachuu dubbatamaa yeewun ingidaatti san deema hidhaa fi reebichi akkanumaan uummata nagaa irratti raawwatamu hammaatee tuffee jira kan jedhan jiraataan ganda Haramee Ergasaa guyyaa lamaan dura namoonni 18 bakka gaddataa jiranii qabamanii bakki geeffaman wallaalamuu dubbatu hidhaan jimlaa dhalattoota Tigraay irra raawwatamuu jiru gochiseer kabachiisuu adontaane hannaaf aaloo dhuunfaa giddu galees godhachuun raawwachaa jiraachuu durtaan biltsiginnaa Abiy Ahmad amaani dhalooti Kiristoos jalqabii abdii haaraw misirroochi barifaatii kajedhu muummichi ministeera Itoophiyaa kun Abiy Ahmad araaraaf nagaan biyyaalessaalleen amnu barbaachisaa jechuu jira dabalat qaamna የግል ቂምና የኢንስቲትዩሽናል ስራ ይለያያል የፍትህ ተቋሞቻችን በገንዘብ ካልተደለሉ በግል ቂም ይደረጋሉ ኦዱ ቴንታብራቲን ሞ ቻይናፍ አሜሪካን ቀጠና ጋፍ አፍሪካ ረወል ቁራስ ወረት ተርጋሞ ዳዊ ሚኒስትር አጃላ ቻይና ጂጂረም ወርገም አዳ አሜሪካ ወልብርቀቡና ብራምብሩ አምዳስ ቀባ ተናሙ መፋና ዳውና ጀልቀባ ቢዮታ አላ በረፈረንጆ ተሃራ ከናት የረሜጅራ ቆንዳል ኩን ቶርባኑታ ሸንዱረስ ኮራ ወልተይንሳ አፍሪካ ፊ ቻይና አፍሪካ ልጣ ሴኔጋሊቲ ቆጳይረት ይርማቹን ሆገኒ ቱረን አማጂ ቶርበ በርኩም ለማፍ ዲዳም Guyaan jimaat yeewun ingidaasan eeguu jira Ashama daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork hordoftoonni amantaa kiristaanaa martee baga guyyaa yaadannoo dhaloota Yesuus Kiristoos geessan jenna oduu keenya har'aas dhimma kana waa wal qabatuun eegalla. Waggaa 2022 dhaloota Yesuus Kiristoos Itoophiyaa fi biyyoota biroo keessatti yaadatamee oolee jira. Guyyaa yaadannoo dhaloota Yesuus Kiristoos fi kabaja ayyaana qillee kana ilaalchisuun guyyoo waariyoo waan qindeesse qaba. Situane nubasi talabeko daiman nudalat isat yukheen maqasaati yaamamna abba maldansaat abba jiruuf jireennaat hayyu nagayaatille dubbiin tun Isaayyaas 9 jarrab barreeffamte dirbeetleem irra dubru qulqullu Maariyaam jedhamtirraa jajrabbiitiin dhalat gaaf dhalooti isa summootiin biisuun bulchaa ture Herood the Great hara yuuboti isaatiin akkini nam jajjabaa waan beekee ijoolle dhiira tawaggala masdhalachuuf barbaadaa fixa jedhullee lootorii jecha mootichi sun kuteefille coof jalaba'uun ayyuu guddaa ta'ee biyyoota addunyaa irratti hordoftoota dafaan qabajees namdu adhidhiitatullee yaayyuu kaas naafaaf ballaalle cufayyuu fayyisu isaa dubbata mahyeessoo Kristo jedhama faranjiin Jesus Christ jettiin I am not the Messiah. Who are you then? Are you Elijah? No, I'm not. Are you the prophet? No. Then tell us who you are. Yesuusin kun addunyaan durat haadha malee waaqayyo abbarraa addunyaan boodi immoo abba malee haadhi isa dubre Maariyaam jedhamtirra dhalachuusaa ragaaleen amantaa agarsiisu hardhaaf kasantimuu jardhaloota isa kalammeessoo haadhi isa qulqullitti Maariyaam irra dhalattaati bargidira jedhame kabee kan barri badii xumurame raajichi Isaayyaas jedhama akkan jechuun uumatatti ilmaan nuuf dhalaata angoon cufti gateetti isa gubbataati maqaan isaalleen dinqii gorsa waaqa jabaa abba barbaraati angaf nagaya jedhame waamama kanaaf guyyaan inni dhalate kun guyyaa hidhaan garbummaatti kamteef barfayyinaa jedhame waamam jechuun moggaas waaqee gilmaan nama uumeen duubat bakmisa gannat jedhamtu qubsiise ture khataatuuti immoo dogongor addaamiif hewaan hojjetaniin achi keessaa guffamnee murtii du'aatiif saaxilamne dhaalii nama hunduub waan dansa hojjete oon isa haganama gannata deebu waan hin dandeenyeef waaqi jaalal ilmi namaati qabirra kakayba kufedhiisuun barbaan hajar maxaafi qulqulluun rabb waada fayyina dhala namaati seenu dubbaata dhalteetirra
irra dhaladhe si fayyisa waada waaqayyoon seenee jedhu waadaan kunillee guyyaa 5 walakkaan duub dhufe mul'atee jedhaan waaqayyoo waada seena dunanqisin sadan waaqa tokko keessa maqaa abbaa maqaa ilmaatiif maqaa hafuura qulqulluu qabachuun bar 5,500 dirree Beetlehemitti Yesus Kristos dhalatee jedhaan. And thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Dubartii gammeerra uumamuun isaa bakka bultii horii moona loonii keessa dhalachuun isaa yeroo dhalatu lafti sun qabbanooftu waan taateef qaamni isaa ibiddaan uwwifame dhaamochuu dhabu isaatiin waamaman ka fakkaatan warri amantaa kiristaana hordofadduu waaqa jedhuun ilmu waaqa jechuu yaamulleen kanooma akka wangeela Luqaasirra barreeffametti Yesus daa'im gan 12 yeroo tureetti maatii isaa waliin gardir Yerusaalemitti maluun iddoo sunin maatiin gargar ba'uusaa dubbata eegee achumkee waggoota hedduuf jaarrol ergaa dhageetti Yerusaalem waliin eegu tureen duuba umri 30 cuubamuun nam Joon jedhamuun gubbifamee ilmu waaqa jedhame moggaafa maaqa baas isaatiin bood guyyoottan 40 jechuun halkaniif guyyaa walti soomuun araar rabbi kadhachuuf gammoojjii Juudaatti ergamullee yeroo 3 ol seexanaan qorumsi cimaan itti kenname qorumsi seexana sunillee midhaasee garbusaatti odeeffama eegi qorumsi kan dabreen duuballee Galiilaa gaddeebi'uun barattootaaf hordoftoota hedduu horate mootota yeroo suniif Roomaa bulchaa turan rifachiis namoonni hedduun hojii isa dinqisiifachuun hordofaa turanillee namooti shakkiin keessatti uumamuun humniti tanteetuun humni seexana jedhaniin illeen hin dhabaman eegeyaneen jedhu hordoftoota isa gaafannaan barattoota isa keessa namni Piitar jedhamatu gooftaa Yesuus Kiristoo yookaan ilmu waaqaa jedheen jedhu Yesuus illee maqaa kana mane fudhachuun Piitar eebbisee bulcha guddaa cheerchii tolchuu barreeffame wangeelota akka Maatiyos Maarqoosiif Luqaasirra barreeffaman ragabaa'u cufaafu duub warri amantatan hordof dhalachuu Yesus Kristos kanaan addunyaan dukkan kee turtiif argachuuf seexani jabdu rifachuu beeksisuun gammadanii qiliixamanii laf dhiituun faarfachuu irratti argamu baggeettanii jeen. Hidhamnus jabaan isan nu hiika hidhamnus jabaan isan nu hiika kan boruu is waaqayyootu beeka galatoomuu isaan nu Oduu keenya itti aanuun ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed araaraa fi nagaa biyyaalessaatu nu barbaachisaa jedhe. Ayyaana qillee sababeeffachuun ergaa dabarseen ayyaana bara kanaa kan kabajnu barri rakkina keenya osoo xumuramaa jiruuti jechuun ji'oota 14 darban waraana kaaba Itoophiyaa keessa tureen onkurama keessa seenuu ibse. Dhaloonni Kiristoos jalqabbii abdii haaraa misiraachoo bara ifaati kan jedhe Abiy Ahmed barri dhaloota Kiristoos dura jiru bara rakkina ture jedhama. Abiy Ahmed yeroo waa'ee marii biyyaalessaa ajandaa biyyattii ta'aa jiruu fi marii kanaaf koomishiniin biyyaalessaa hundeeffametti ergaa kana dabarse. Koomishiniin marii biyyaalessaa labsiin hundaa'ee torbee darbe paarlaamaa Itoophiyaatiin raggaasifamuun ni yaadatama. Waa'ee marii yookaan araara biyyoolessaa qondaalonni mootummaa Itoophiyaa afaan garaagaraa dubbachuu irratti argamu. Gariin marii malee araara biyyaalessaa wanni jedhamu akka hin jirre dubbatu. Kun ammoo araara biyyaalessaaf akka biyyi qophaa'aa jirtu himu. Qaamoleen garaagaraa adeemsa maqaa marii biyyoolessaatiin deemamaa jiru irratti yaada kennaniin biyyattii keessatti mariin haqa qabeessi qaama walabaan hoogganamuu fi warri hidhaa jiranii fi isaan qabsoo hidhannoo keessa jiran dabalatee mariin qaama maraa hirmaachisu hin geggeeffamu taanaan biyyattiif hiika hin qabaatu jechuu irratti argamu. Abiy Ahmed ergaa ayyaana qillee kanaan tokkummaa keenya eeggachuu waan nu dandeessisuuf araaraa fi nagaan Itoophiyaan akka buufattu ifa galaadhaa jedha. Biyyattii keessa kana durallee walitti bu'iinsi dhalatee beeka. Garuu dhiifamaa fi araaraan deebii argatanii hanga yoonaa akka biyyaatti nu tursiisaniiru jedhe. Abiy Ahmed fi mootummaan isaa yeroo baay'ee abdii fi waadaa hin dhugoomneen uummata sossobaa turuun immoo waan yaadatamuudha. Oduu walqabateen hidhaan jimlaa dhalattoota Tigraay irratti raawwatamaa jiru gocha seera kabachiisuu osoo hin taane hannaa fi haaloo dhuunfaa giddu gala godhatee raawwatamaa jiraachuu dura taa'anii Biltsiginnaa Abiy Ahmed amanee jira. Naannoo Beenishaangul Gumuz gubaatti ministeerota isaa walitti qabuun waltajjii gamaagama hojii guyyoota 100 darbanii geggeessaa turuun kan himame Abiy Ahmed waltajjicha irratti sirni haqaa biyyattii malaamaltummaa fi loogii cimaan kan laaqame ta'uu ibsee jira. Yeroo ammaa biyyattii keessatti namoonni hedduun seeraan alaa hidhamaa jiraachuus kan ibse Abiy Ahmed bulchiinsi isaa waa'ee haqaa dubbachuuf amalee akka hin qabne amanee jira.
የግል ቂምና የኢንስቲትዩሽናል ስራ ይለያያል። የፍትህ ተቋሞቻችን በገንዘብ ካልተደለሉ በግል ቂም ይደለላሉ። Haloon dhuunfaa fi hojiin dhaabbileen hojjetamu gargari. Dhaabbileen haqaa keenya maallaqaan yookaan haaloo dhuunfaadhaan harki micciirama. Abbaan seeraa tokko eegummaan yookaan wal beekumsaan kan yaadu yoo ta'e maallaqa fudhachuudhaa baatus malaan malaadha. Dhimma ebeluutu qabate sababni jedhamuuf inni ijoon bu'uurri hojii hojjetamuu haqa mirkaneessuu waan hin taaneef dhimmi kun gama mana murtii abbaa alangaa fi poolisiitiin hojii bal'aa kan barbaadudha. Ganaan unya sila fitil naawra urtufa. Nuti amma waa'ee haqaa haasa'uuf hin dandeenyu fagoo jirra. Kana ragaa hedduun deeggaree isiniin falmuu nan danda'a. Waa'ee haqaa haasa'uuf hin dandeenyu. ለምሳሌ የትግራይ ተወላጆች ተብለው እዚህ በተለያየ ጉዳይ የሚጠረጠሩ በጥቆማ የሚታሰሩ ሰዎች 70 80 75 ዓመት ሱካር ፕሬሸር ያለበት ሰው ወስዶ እዛ ማጎር ለኢትዮጵያ ከመቆርቆርና ኢትዮጵያ ላይ ችግር እንዳይመጣ ከመፈለግ አይደለም ሌብነት ነው። ሀብታም ሀንት እያደረጉ ማለት ነው። ይሄ አይጠቅምም ለኛ። እንደዚህ አይነት አሰራር ጥቅም የለውም። Fakkeenyaaf dhalattoota Tigraay jedhamuun namoonni sababa garaagaraan shakkamanii fi eeruun hidhamaa jiran namoota umuriin isaanii waggaa 70, 80, 75 ta'an warra dhibee sukkaaraa fi dhiibbaa dhiigaa qaban fuudhanii hidhaatti ugguruun Itoophiyaaf yaaduu yookaan Itoophiyaa irratti rakkoon akka hin geenyeef yaadamee gocha raawwatamu miti. Kaayyoonsaa hannadha. Namoota abbootii qabeenyaa ta'an adamsuun hidhu kun nuuf nun fayyadu. Hojimaanni akkasii faayidaa hin qabu. ራሴ ተበድያለሁ እያለ ያላዘነ የሚውል ህዝብ በጣም በተጋነነ መንገድ በደል የሚፈጽም ከሆነ ቪሸስ ሰርክል ነው። አንወጣም ከዚህ ጉዳይ ውስጥ አለ። ይሄ ፍትህ ስርዓት ውስጥ በርካታ ሰዎች ካላግባብ ይታሰራሉ። አይጠቅምም። ይሄንን ነገር አንዳንዴ ፖሊሱ ያደርገዋል፣ አንዳንዴ አቃቢ ህግ ያደርገዋል፣ አንዳንዴ ፍርድ ቤት ያደርገዋል። ዘሆል ፍትህ ስርዓቱ ግን እንትን ነው። ወይ ብር ይቀበላል፣ ወይ ደም ያታለዋል፣ ወይ እምነት ያታለዋል። ምንም ከፍትህ ጋር የተጋባ አይደለም። ኡመኔ ኦፊ ኮቲፍ ሚidhameera jedhee himataa oolu miidhaa gara darbe isa kan biraa irratti kan raawwatu yoo ta'e achumatti miraammartoota bachaa ooluudha. Keessaa bahuu hin dandeenyu. Kun sirna haqaa keenya keessa jira. Namoonni hedduun seeraan ala hidhamaa jiru. Kun nu hin fayyadu. Gocha kana al tokko poolisiitu raawwata. Aliimmoo abbaa alangaatiin yookaan mana murtiitiin raawwatama. Sirni haqaa biyyattii guutummaan garuu maallaqa fudhachuun yookaan dhiiga lakkaa'uun yookaan amantaa ilaaluun kan harki micciiramee hojjetu malee haqa irratti hundaa'ee kan hojjetu miti. Ganaan unya sila fitil naawra urtufar. Hammam hoogganaan bilchiginaa Abiy Ahmed biyyattii keessatti namoonni seeraan alaa hidhamaa jiraachuu amanuun adeemsichi bulchiinsa isaatiifis ta'e biyyattiif kan hin fayyadne ta'uu dubbatus hedduun dubbii nama kanaa sossobbii baratame yoo ta'e malee ejjennoo murna aangoo irra jiruuti jedhanii fudhachuun rakkisaadha jedhaniiru. Abiy Ahmed nama jechoota mimmiidhagoon uummata sossobaa gochoota badiisaa faallaa dubbii isaa ta'aniin biyya diigaa jirudha. Uummanni biyyattii ejjennoo isaas ta'e ejjennoo dhaabasaa waggoota 4 darbanitti adda baasee waan argeef lama sobamuu fi sossobamuu akka hin qabnes dhaamanii jiru. Gama biroon bulchiinsi Abiy Ahmed afaaniin seeraan alaa nama hidhaatti guuruun biyyattiif kan hin fayyadne ta'uu labsaa lammiilee nagaa akkanumaan hidhaatti guuraa jiraachuu dubbatu jiraattonni godina Shawaa Bahaa Aanaa Boosat gandoota garaagaraa keessatti namoonni akkanumaan qabamanii hidhaatti guuramaa jiraachuu fi dararaan maqaa shanee deeggartu jedhuun uummata nagaa irratti raawwatamus hammaatee itti fufuu OMN itti himanii jiru. Guutuun oduu kanaatti aanee dhiyaata. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Boosat gandoota garaagaraa keessatti rakkoon hidhattoota mootummaan bobbaasuun hawaasa nagaa irra gahu jabaatee jiru jiraattonni OMN itti himan. Hidhaa fi reebichi akkanumaan uummata nagaa irratti raawwatamu hammaatee jiru jira kan jedhan jiraataan ganda Haramee Ergasaa guyyaa lamaan dura namoonni 18 bakka gaddataa jiranii qabamanii bakki geeffaman wallaanamuu dubbatu. Jiina bara 2014 namoottu akka carraa ta'e armii ta'e achitti namoonni sirna boo'ichaa yookaan taaziyaa geggeeffachaa turani iddoo isaan geggeeffachaa jiran kanatti halkan ganama sa'aatii 11 walakkaa irratti waraanni mootummaa ka murni
shiftaa kun bobbaasee dhufeetiniin uummatatti marsee ergasii immoo gara nama 18 idduma sanii bakkuma taajaa sanii fuudhanii namoota keessummaa warra taajaa dhufeellee akkuma jiruun hunda isaanii qabanii deemanii jechuudha. Kuni kan ta'e godina Aanaa Boosatti ganda Qaawwaraa Meerqasaa iddoo addaa Heera jedhamutti waan akkanallee takka irraa rabbiin nu agarsiifne aadaa Oromoo keessallee jiru sirna gadaa keessallee jiru wanta akkana obboleessa micaa namni irraa du'ee nama lama balatee akkuma jiru namoota achi taaziyaa taa'aa turan namoota nama boochisaa turan akkuma jiru walitti qabanii fuudhanii deemanii jechuudha. Namoonni kun immoo bakkeen isaan geeffaman haga ammaa hin beekamu akkuma ukkaanfamanii deemanitti garri isaan geessaman hin beekamne jechuudha. Gandoota aanichaa biroottis haala wal fakkaatutu mul'ataa kan jedhan madda odeeffannoo keenyaa kun hawaasni dhiibbaan murnaa aangoo irra jiruutti hammaachuun hanga qeerraa buqqa'uu fi dirqamuutti gahee jiraachuu himaniiru. Achuma Aanaa Boosat bakka Nuraayiraa jedhamurraa namni OMN'f yaada kennan biroon abbootii amantaa maanguddoo fi barsiisota dabalatee namoonni hedduun sababa tokko malee akkanumaan qabamanii hidhaatti guuramaa jiraachuu ibsaniiru. Shawaan bahaa nan Boosat yeroo ammaa kana keessa keessumattuu naannoo nani jedhu naannoo Nuraayiraa jedhamu kana keessatti rakkoo guddaa deemu jira. Sagalee maayyuu namni taa'aa fi agas kan jirre kanatti wanta ta'aa jiru hedduudha. Maaleenaan namoonni hedduun hiraarfamaa jiru namni hedduun mana ofii keessa jiraachuu hin danda'u. Namoonni sheekonni bakka namoonni caljalamii hidhamaa jiru caljalamii tumamaa jiru. Guyyaa kaleessa ganama naannoo barfaate naannoo sa'a 4 ta'a. Barsaa Alii Dilbatoo jedhama. Bakka inni mana isaa taa'utti dhufanii ijoollee xixiqqoo achi ijoolleen isaa ijoolleen lama wajji jiru fuudhanii qabanii deemanii hanga ammaatti eessa akka geessanillee namni beeku hin jiru beeyte. Ganda Hara Meerqasaa keessatti manneen qotee bulaa 50 caalan qaamolee mootummaan bobbaasu kanneeniin gubamu torban muraasaan dura gabaasuun keenya ni yaadatama. Uummanni bulchiinsa abbaa irrummaa hamaa jala jira kan jedhan jiraataan gandicha dararamaa hawaasa mudataa jiruuf shanee deeggartu yaadni jedhu akka sababaatti kan dhihaatu ta'us kan miidhamaa jiru uummata nagaa jireenya idilee isaa geggeeffatudha jedhan. Sababiin egaa homaa silaa warri nama qabu waan kana namaan hin jedhu shanee qalladdoo isin mootummaan deeggartanii leenjitanii hojii dhuunfaa keessanii hojjetattanii waan jedhu homaa akkana kanaan egaa uummata kan dararaa jiran. Kun amma soodama ofiif qabaniif argitee shakkimarraa ta'anii uummatuma jal'isaniitumaan qabu dararu malee homaa wanta akkasiin jiru wanta uummanni jala deeggaree bininsaniif uummata miidhaniif hin jiru. Ganda akka Uluuqoo Urutaa dabalatee ganda Rukeechaa Fiifaa battee gandoota jedhaman gandoota ganda kanaan waldaan gisan keessattillee rakkoo wal fakkaatu deemaa jira beektaa baay'ee kan si gaddisiisu. Gochi wal fakkaatu kutaalee Oromiyaa maratti raawwatamaa jiraachuu odeeffannoon guyyaa guyyaan OMN qaqqabu ni mirkaneessa. Ajjeechaa hidhaa fi dararaa guutuu Oromiyaatti raawwatamaa jiru kanatti xumura gochuuf ammoo waloon falmachuu qofatu nu baasaan yaada jiraattota godina Shawaa Bahaa Aanaa Boosatti dubbifneeti. Oduu keenya itti aanuun murni biltsiginnaa godina Wallaggaa Lixaa Aanaa Begii fi Salaalee Aanaa Darraatti haleellaa xiyyaaraa raawwachuun dhagahame. Haleellaa Aanaa Darraatti raawwatameen manni barnootaa haleelamuu kan himan dubbi himaan idil-addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii Begiitti ammoo manni barnootaa fi giddugalli buna itti qindeessan haleelamuu ibsanii jiru. Haleellaa xiyyaaraa Wallagga Lixaa Aanaa Begiitti giddugala oomisha bunaa irratti raawwatameen namoonni nagaan ajjeefamuus Odaa Tarbii ibsanii jiru. OMN odeeffannoo qaamolee garaagaraa irraa argateen ammoo haleellaan xiyyaaraa bifa wal fakkaatuun godina Qellem Wallaggaa Aanaa Gidaamittis raawwatamuun ibsamee jira. Bulchiinsi Abiy Ahmed kana dura Walloo fi Tigraay dabalatee iddoowwan garaagaraatti haleellaa xiyyaaraa fi dirooniin raawwataa tureen lubbuun namoota nagaa hedduun darbuun hedduun qaamaa hir'atanii qabeenya guddaan manca'uun waan yaadatamudha. Haleellaan diroonii fi xiyyaaraa irra jireessaan Tigraay fi Wallootti raawwatamaa ture kun yeroo ammaa kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti babal'achuun iddoowwan hedduutti namoonni nagaan gaaga'amaa jiraachuus qaamoleen adda addaa ibsaa jiru. Oduu keenya itti aanuun godina Wallaggaa Bahaatti caasaanii bulchiinsa biltsiginnaa sababa sochii waraana bilisummaa Oromootiin guutummaatti diigamee jiraachuusaa bulchiinsi godinichaa amanee jira. Gabaasni iccitii waajjira paartii godina Wallaggaa Bahaa waajjira paartii biltsiginnaa damee Oromiyaatiif erga akka agarsiisutti waraanni bilisummaa Oromoo guutuu godinichaa keessatti sochii taasisaa jiruun bulchiinsa magaalaa Angarguutii irraan kan hafe caasaan biltsiginnaa godinichaa guutummaatti diigamee hojiin ala ta'uusaa mul'isee jira.
Sababa diigamuu caasaa biltsiginnaa godina Wallaggaa Bahaa kanaanis aanota godinichi qabu 18 keessaa 17 keessatti yaaddoon nageenyaa guddaan waan uumameef hojiin paartii fi mootummaa dhaabbatee jira jedha gabaasni iccitii waajjira paartii biltsiginnaa godinichaa OMN qaqqabe kun. Haala qabatamaa godina Wallagga Bahaan yeroo ammaa bulchiinsa magaalaa Angarguutii irraan kan hafe aanolee keenya hundatti sochiin diinaa hammaatee jira kan jedhu gabaasni waajjira paartii biltsiginnaa godina Wallaggaa Bahaa kun godinichi sochii waraana bilisummaa Oromoo kan isaan diina jedhanii waamaniin dhuunfatamuun saaxilamee jira. Kanarraa kahuunis rakkoo dabalataa akka caasaatti mudatee jiru yeroo ibsu miseensonni keenya dhaabbilee barnootaa keessatti argaman hubannoon toora keenya irratti qaban guutuu miti olola diinaan raafamu qulqullina ideoloojii paartii keenyaa karaa guutuu ta'een qabaachuu dhabuu fi faayidaa dhuunfaan ijaaramuu akkasumas miseensummaa dhiisuuf iyyata galfataa jiraachuutu mul'ata jedha gabaasni kun. Gandoota 340 godinichi qabu keessaa 283 keessatti haalli nageenyaa sodaachisaa ta'uu irra darbee caasaan biltsiginnaa fi gandaa diigamee jira jechuun haalli jiru to'annoo isaaniitiin ala akka bahee jiru ibsa gabaasni waajjira paartii biltsiginnaa godina Wallaggaa Bahaa miliqee OMN qaqqabe kun. Oduu keenya xumuraatiin Chaayinaan ergamaa addaa gaanfa Afrikaa ramaduufi jedhame. Oduun kun kan himame gorsa mootummaa fi ministeera dantaalaa Chaayinaa Waangii kan Afrikaa Bahaa daawwachaa jiraniini. Gama biraan ergamaan addaa US Jeffrey Feltman qoodaa isaanii kana fedhiin gadi lakkisuun qondaalli biraa bakka bu'uun gabaafamaa jira. Abrahaam Birruu guutuu oduu kanaa isinitti hima. Chaayinaan ergamaa addaa gaanfa Afrikaa ramaduufi jedhame. Oduun kun kan dhaga'ame gorsaa mootummaa fi ministeera dantaalaa Chaayinaa Waangii jedhamaniini. Waangii akka jedhanitti murtoo miilanaa kun tumsa nagayaa fi tasgabbii baha Afrikaatiif Chaayinaan gootudha. Ministeerri dhimma alaa Chaayinaa Mr. Yi amajjii 4 dabree kaasee biyyoota Afrikaa bahaa daawwataa jiru. Keeniyaa, Eritiriyaa fi iddoolli garba guddaa Indiyaa, Komoros bakkeewwan isaan daawwatan keessaa daawwannaan Mr. Waangii kun daawwannaa jalqabaa biyyoota alaa bara faranjoota haaraa kanaatti jedhamee jira. Qondaalli kun torbaanota 5 duras koora walta'iinsaa Afrikaa fi Chaayinaa Afrikaa lixaa Senegaalitti qophaa'e irratti hirmaachuun hooggananii turan. Achumaan Itoophiyaa daawwatanii dabruun isaanii ni yaadatama. Biyyoota sadan daawwachuuf maaliif akka filatan hin ibsine qondaalli Chaayinaa. Taatullee Chaayinaan adeemsa waraana Itoophiyaa keessaa dhaabuuf United States itti jirtuun faallaa akka dhaabbatte akeekanii jiru haasawaa isaaniitiin Waangii. Akkana jedhan Mr. Waangii. Akka michuuwwaniitti biyyoonni Afrikaa fi Chaayinaa wal'aansoo birmadummaa kabachiisuu, olaantummaa qaama biroo qolachuu fi misoomatti jiru. Ibsa Beejingitti kibxata kennaniin kana jedhan. Dubbii isaanii kanaan haasawaa qondaalonni Chaayinaa qoqqobbii United States Itoophiyaa irra keesse itti qeeqan fayyadamanii jiru. Nuti jaallan qabsoo olaantummaa qaama biroo hin simannedha jedhan. Shirri diigumsaa hin barbaachisus jedhan. Mr. Waangii biyyoota sadan daawwatanitti ajandaan waloo gamlamee biyyootaa irra caalan kan marii dhuunfatu ta'uu ni beekama. Haa ta'uutii atakaaroon Chaayinaa fi United States ajandaa jabaa tokko akka ta'u ni tilmaamama. Fakkeenyaaf Keeniyaatti marii gamlamee tureen waa'ee filannoo Keeniyaa hagayya dhufuu fi dhimmoonni diimokiraasii ajandaa marii akka ta'an ni beekama. United States irra deddeebiin waa'ee diimokiraasii lallabdi. Warri Chaayinaa immoo qaamni waa'ee diimokiraasii barsiisuuf hamilee qabu hin jiru jechuun irra deddeebiin qeequ. Gara Eritiriyaa gaafa imalan Mr. Wang waan waraana Itoophiyaa keessaa dubbachuu akka danda'an ni tilmaamama. Eritiriyaa fi Chaayinaa kan walitti fidee dubbii waraana Itoophiyaa keessaa yoo ta'u warri lamaanuu gam tokko dhaabbachuudhaan mootummaa Abiy Ahmed warra deeggaraa jirani. Oduu walqabatuun ergamaan addaa gaanfa Afrikaa kan United States Jeffrey Feltman ramaddii isaanii gadhiisuuf akka jiran himamee jira. Bakka isaanii Tarkiitti ambaasaddara United States kan turan David Satterfield akka bakka bu'uuf jiran himamaa jira. Caamsaa bara 2022 kaasee gaanfa Afrikaatti deddeebi'aa kan turan ambaasaddarri gameessi United States Feltman waraana hamaa garee lamaan Itoophiyaa gidduu deemaa jiruu fi unkurama siyaasaa Suudaan walakkaatti of argan. Manguddoon ganna 62 diplomaatii gameessi Feltman soorama ba'uuf kan jiran dirqama kanaaf akka hojiin kennameef himama. Qondaalli kun waggoota 25f UN biyyoota abbaa gidduugaleessaa fi kaaba Afrikaatti ramadamuun hojjechaa turan. Ergama addaa gaanfa Afrikaa ta'uun gaafa ramadamanis yeroo waggaa tokko gadiitiif akka tajaajilan ergamni akka kennameef dubbatama. Maddeen akka jedhanitti amma bakka Jeffrey Feltman
Qormaata Afrikaa Bahaatiif Tarkiitti ambaasaddara United States kan turan David Satterfield ramadamanii jiru. Qormaata Sudaan keessaa fi ka Itoophiyaa. Satterfield diplomaatii gameessa waggoota 40f dantaa alaa United States tajaajilaa turani. Tarkii Ankaaraatti osoo hin ramadamin dura Saawud Arabiyaa, Libaanoon, Tuuniziyaa fi Siiriyaa hojjetanii jiru. Walumaa galatti oduun har'aaf qabnu kanneen turan daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork warri kabaja ayyaana yookaan yaadannoo dhaloota Yesuus Kiristoos irratti argamtan ayyaana gaarii akkasiniif ta'u irra deebiin isiniif hawwina waan waliin turtaniif galatoomaa jenna.